galee angaruu jechuudha. Furmaata guddaa si godhuu jedhaan iimeela keetii wanni irraa si fuudhuu jedha si galee. Karaa itti deemsanitti namni manaamin jedhee wareesh kaabbatee jennaan watta faa kedheetiin hin biraachi utaalee hin bahee tareen abbaan fedhe wanni nam takka waa godhuu hin danda'u si galee hin beekaan ergiteenyaa ta'e. Kanaafuu jechuun nama waa godhu namsan tokko qofaadha. Dhugaa sitti hima. Bakka itti fuusisuu danda'a coominni amaanin sakandii takka osoo hin eegin. Bakka adii isa si jennaan ati dammoo akkas naan jette ansaniif wanni si ta'e malee duraalee sagalee masiitaa ture. Angaafa ati fotoo daa'imman ta'eetii gadi yaaftee tiiktook irraa agarsiifte san wallaahi laziim jechuudha. Adaati caamutun mujattiin tun addaa waan guddaa qabattee taartee hirrifadde jechuun coraa kan of na jibbeeyan. An dubartii biran dhaqu akka guyyaa sanii na jibbisi dhiiraa miti dubartii biran dhaqu an. Si galee na jibbisiisee namnummaan kun ilmummaan namaa kun na jibbisiisee waqasa man billaa bakka takka deemee beeku naaman taaka guyyaati viidiyoo san gabbaafte maaliif namni kamuu na jibbisiisee kanaaf akka isin jedhee. Ameenyu sikiiruma baadii jamu namni kanuma yaa Infuudhaan maal gocha fuudha sila ibsaa maal gocha fuudhee waliin akkanatti hin ta'u yoo coomina fuudhuun hin ta'u namana rabbii kee kadhachuudha masiida galtee hajjii deemuudha. Kanumaan kanaaf siifu sii galee kanaafuu yoo walloo erga walloon fuudhaa kanuma bakka. Omaa miti baali. Walloo tumuu hin dandeessan dhageesse jaartii walloo fuudhanii tumnaan hin jirtu deematu malaalatamu miskiina laaladdaa fuudhaa tumtan. Badii jimmaa fuudhuure. Jimmaa fuudhaa. Nagaan tumtanii dubbatte wallahi dhugaan isin injaa isin ajjeefte walloo fuutanii walloo tumnaa attanii walloon gaafa haa maarra ajjeeftee jennaan hin jirtu. Maa kan namni tokko tumeeffatee bakka amma nam tokko akkas godheeffatee maal ijoollee baalee maqaa balleessitee ijoolleen baalee mirtiidha arjoobinuma maqaa nu nyaate malee. Giroo akkasii ta'u sii bu'ati obaraafuu bata jaalee qiba malee wanni siidhaamu ammallee furmaan isa biraan jira. Sigalee isa biraan jira furmaan amaaniin jechuun akkasillee aggaallattee miidiyaa gubbatti haasa'uun bareeda goote. Gin ammallee furmaan ati amaaniin piisii taate fiqirii duraanii san jaallatti deebitee mucaa kana biyya kana fiddee akka taatee biyya sanii bahuu qabda malee hooyi miidiyaa irraa waan akkasii godhan natti hin fakkaatu. Amma yoo ammallee fiizaan keessan osoo fiizaan keessan dhufee guyyaan bararaa keessan isin deebi'e ishee akkam taata? Amaan Itoophiyaa jira akkam ta'uu dandeenya? Laali ani wanni isallee talamammatuuf hin jiru ilmoon kun waa ana qofarra hin kaa'amne gaheen haadhaa haga silaanaa danda'amu alhamdulillahi kaleellee obsee fi asiin gahe ani yoo haasa'u beeyta bakka obsan qabu miidhaa kaleen nan miidhamu natti dhagahama waan ta'eef sagalee kiyyallee ol qabeen haasa'aa. Namni jaarsa isiillee hin kabaju mucattiin naamusan qabdu naan jedhan ani beeytee miidhaa ilmoo kiyyaatiif miidhaa kan kootii fi aarsaa kalee kophaa kiyya dukkana keessatti kaffalee asiin gahetu natti mul'ata waan ta'eef yeroo baay'ee ani yeroo haasa'u ni aarifadha. Ammoo beeytaa ilmoo afur kophaa biyya baqaa keessa guddisuun hagam tokko akka ulfaatu kama dahee ciniinfatee argetu beeka beeytee barumsa ijoolleen narra jira qaraatiitu jira kiraa manaatu narra jira asbeezaa isaaniitu jira yeroo qorri dhufu uffata qorraa yeroo hawwi dhufu uffata hawwaa kana hunda ana namni keessaan na gaafatee na jajjabeessu hin jiru an waan hundaa wajjin walitti qabamee tokkoffaa anillee qorsa fayyadamaa ijoolleen kiyyallee akkasii si galee wallahi karabbiin na argu an halkan tokkotti kiniinii 8 liqimsa si galee kun hundi erga gaafa ijoollee kiyya argadhuuti sababaan an kiniina sana liqimsullee sibiilli na keessa jiru sun akka infekshin ta'ee gara waan biraatti na jala akka waan biraa qaama kiyya hin miinettiin qorsa sana fayyadama si galee biyaansi kun yoom keessa baa yoom inuma Imbande amalia godhadhee ganaa baafadhaa barani mana hidhaa keessatti isaa mana hidhaa keessa jirudha sila kanan amaliyaa sana godhadhu garuu ammootu hin beeyta ijoollee kana kophaa isaanii firan qabu alagaa keessan jira eenyuun amaneetan ani mana yaalaa san keessatti iyyuu hafuun hin jira nama tokko nama fira qabutu nama ilmoo ofiittuu nama itti amanu yoo qabaatte deemtee mana yaalaa ciifte yaala sana godhachuu dandeessa garuu waan nama hin qabneef kufee bakka sanitti ni nafa ilmaan kiyyarraa jedheetin ani san marayyuu baadhadhee deemara waan an aarifadhee haasa'uuf namni marti beeytee mucattiin sobdii qarshii barbaaddeeti maan naan jedhan anarrallee ta'u borullee ta'u oromoorraan qarshii takka hin barbaadu haaluma as keessaa ba'u akka isaan naa mijeessanuufi
ani wanni hadda iccitii kana baase iccitii hadda osoo hin taane waan waggaa afuriitii fi waan waggaa sadiiti osoo sila waa wayii barbaadeeti sa'aatii sana garuu amma gara ilmoo kiyyaatiin waan dhufeef ilmaan aarsaa akkana itti kaffale caarraan isaanii badin jedhee manguddoo keessaatiin illee haasoysiisee gara maatiitiin illee namni tokko tokko iccitii maa baaste manguddoon hin jiranu ani manguddoon kaayiroo kana keessatti dhimma kiyyaaf dhimma isaa hin laalin hin jiru namni martuu dhadhabee gara firaatiin illee tasfaa kutee gaafa tasfaa kuttu ammoo maal gootaree garuma hawaasa keetii fiddee dubbattaa mire waa hunda ila madaa kiyyallee mul'ifadhee wanni an hin himatin hin jiru dhadhabaniitiin bakka nuti hin dandeenyu naan jennaan hin gara hawaasaa fide si gale malee ani akka namaa fakkeessuudhaaf amma waan doon tana irratti akkasitti manaa sirriitti haasoftan maal irratti olii galtan wanni haasoyne inshallah yoo inni as dhufuu danda'e haala inni as dhufu goonaa yookaan ammootu haaluma sii mijatu goona jedhani mee inshallah ilaallah rabbi jedhe amma bare gastii dheengedda kaa inni seenee haaseessan namni baay'een isheen miidhamne isatu miidhamee hin sobdii fakkeessuudhaaf naamin waan jedhameefin san addatti isinii baasuu jira malee akka inni nuti keessaan haasoyna hariiroo qabna waliin dubbanna maal jedhu sanii miti si galee inni akka namni duudanatti garagalee kalee waan sagalee naa ta'e san akka gaabbuuf dhufee haasaye malee anomaa wanni isaa waliin haasa'ullee hin jiru yoo keessaan isaa waliin haasa'ellee inni maal gochuu dhufee achirratti marakkoon qabu dhimma ilmaanii waliin haasa'ina osoma haasa'uneefu garuu anomaa wanni aniif inni keessaan quba ol qabnu hin jiru osoo biyaansi innuu keessaan na jajjabeessee yuu silaan maal gochuu fuula namaa dhufee rakkoo kiyya himadha garuu wanna akkasii hin jiru inshallah rabbi keenya nama gaafii takkatti ho'i isaa gaafadhu amma fakkeenyaaf amaan wanni dhufuu danda'u kaayiroo dhufuu hin danda'u fiizaan keessan keeniyaa irraa hin ta'aa jiran ati immoo ani keeniyaan deemuu jetta yoo ijoollee teessan tanaaf ijoollee tee tanaaf yaadde yoo amaan biyya kana dhufuu hin danda'in birriin kun nyaatame yookaan birriin kun gubachuu irra wanni kun isin deebi'ee ati yoo keeniyaa dhayite keeniyaa irraan deemte yoo waan kan akkamitti yaadde yoo amaan dhufuu hin danda'in maybe ani dhimma biyya kanaa numatu beeka wanni hin danda'amu abadan si gale ishaaraan maallaqaan bada namni akkuma isaa qabamee isaa wajjin qabamee gale dhufee jira isa biraa dhufe saahiba isaati isa wajjin baatii meeqa hidhamee isa biraa qabamee dhufe ndoo mucaanuu singiliidha si gale baabaa qoy barahaa keessadha kan dhufe hin danda'ama ishaaraan maallaqaan bada wanni hin danda'amin hin jiru namni biyya kana keessa Ameerikaa deemnee jira ijoollee mabaaleeti qabamanii akkasitti indoom jarri badii wayii qabanii si gale ishaaraa ofirraa osoo karaa irratti osoo biyya kana dhufanuu qabamanii gara biyyaa deebi'anii ammallee deebi'anii barahaan dhufanii caarraan biyya alaa dhufeefi irpoortii irra qabamanii ishaaraa sana maallaqaan yeroo san ofirraa balleessan si gale namni ilmoo ofiitii yoo yaade aarsaa kamuyyuu kaffalee dhufee ani inni biyya kana dhufnaan an ishaaraa akka kamuyyuu godhee masuulinnetii fudhadhee jala deemee ishaaraa sana akkami aseen jedhanii yookaan si taqabbalan yookaan si hin taqabbalan ganaasi ijoollee afuran fudhadhee deemumoo inni ilmi dhiiraa dhufee haala mijeeffachuutu caala kuni ani hin beeku wallaahi Allah waalam Kenya ada ibsa yoni fi ati ashara yoni tana biyya Masri Afrika kana kaisa qabatte bize Kenya dhufte ati ashara go sistol baati maalleta achiti fi waraqaa achi san argat nama meeqa akkasitti gaafa nuti daawwata achi dhaynesani nama gartee akkasitti aariyan Masri deebi Jabuuti kana jijjiira hundi isaanii haariya manii jira kunis akkas ashara ta'e namni waan jamba warre biyya Kenya jiru ni biyya beeti yaada Akaisin jetta. Ya, ini jara keenya komputer tokko qabdi. Tokkicha kanaan addunyaa guutuu jiru. Ya. Sirri. Bakka jirtu waliin beekti. Kanan beektanii akkamitti asii amma kun hin ta'u baaliyyoo. Kampala kana jechuun ijoolleen tun achi warri ta'u amma ergama maal amsaa sambusaan hin jiraame mikino amsaa Ibrahim waan jiru nutti mee waan bishaaraa kana sirrii danda'a. Kanuma kan mircaan jiru malee wallahi homaa wanni biraa wanni godhan hin jiru. Mucaan achitti dubbatan boorgee biraasa soodii ta'e akkam wayyaaree amma ijoolleen ture sitti ijoollee tana bara isuma qabdeerra isin dhiiftu balee deemtee booddan dubbiin Oromoon tun ogo dhiibdee itti nuti maarretteetuma isin rakkisuun afaan qabdu boodan gad deebitee. Mucaa kana ammaati maarreen aarsaniitti dhiiftee hara dandamu ta'a amma haruma kana dubbiin.
yaa maslaa ittuma koona wallahi akkasuma gorruudha malee barbannaa ibsaa kiyya bara inni ulfaataa bara jechuun anamma coomni fuudhee kana nama nu beekta hin fuune jedha mucaan fuudhe jedha beekta anamma wanni kunuu giraana gabbe wallahi Ani si fi asliin na ajaa'iba. Kan mucaan fuudhee jiru isin fuudhee isin haasoftan sun maali? ani bar asii dawwalee gaafadhe intala wayii jala deemaa naan jedhani malee hin fuune jechuun like akkanumaan intala wayii jala deemaa naan jette ijoolleen sii galee jabeetu jechuudha. Inni garuu akka waan beekuun hin beeku sii galee waliin oolani malee hin fuunee naan jette. Oh, inni jala kana waan si agataa hundi danda'u siifu gaafadhaame. Siifi. Maa agataa hundi ta'e koi. No bakka mucaan fuudhu maaf haala mijeeffataa jira amma agarsiisaa jira. Mee mabruukii kana galchime warra UN ti kunillee hin beekaa waa bara beekaa kun. UN waan hundaan sirreessite jedhanii gan amaayyoo du'e jedhanillee bar deemuuni amaayyoo du'e jedhanillee bar ijoolleen deemuu hin dandeetti yoo fiizaan deebi'e. Egaa yoo fiizaan deebi'e bakka amaan du'e jeetti waraqaa qabriidhaa barreessitti fidi. UN irraa akkasitti waraqaa wanni barreessanii du'e jedhanii Itoophiyaatti. Yaa falli haay kunisuma jiraa bara. Du'e jiraa. Walirra deebi'ee hanga inni dhufu bararuu hin danda'amu akka seera yoonni. Yaa bararuu hin danda'amu. Akkas taanaan du'ee yoo jaanoon ni hayyamaa jarri sun wanni akkasii duraan ni jira biyya san. Haati siifoo bakka nama calliftee kam? Maalitti? Siifoo? Maalitti? Bar mala sii garree bar. Amma yoo dhugumaan fiizaan kun deebi'ee inni sun achiin sossoo'u jee akkam gootu? Wallahi maal wanni godhu maaltu jira ree gaa rabbumatti boo'uudha tawakkal talallah jedheetuma rabbi boo'uudha deemanii godhu maaltu jira. Fakkeenyaaf nama walii waraqaa guuttatee namni sun jalaa du'e afaan hin jiru akkam ta'ee deeme namni sun kana dura kaayiroo keessatti numa jira wanni kanaan dhabamtu beekan. Ibsaa wanni ati beekuu qabdu achi osoo hin gahin sila mucattii waa takka harkaan qabdu maqaa ijaraa irra guutame iimeelli isaa harka jira wannummaan fidee yoo dhufe wanni mucattiin tuni beeku hin jiru bara. Hadu'e jedhan san hin agarre garuu ammootu bara uummata kan beeku danda'amu. Ani maaliif beekatteetu amaan du'e jedheetiin iimeela mucattiidhaa kenne waan guutuu mucattiidhaa kenne amaan du'e jedhanii wanni jedhan nama asitti Awurooppaa kana wayita dhuftu ijoolleen haadhaaf abbaa mormarraa tareedeetiin adaadaa mormarraa tareedee akkoo mormarraa tareedee takkaan qulqulluu jettee waa takkaan qabatteetiin inni harka kenniteetiin warqata fudhataartiimi rakkoon qabu waa du'u. Yaa tu namni akka ajjeesan asitti namni beekan namni meeqa haadhaaf wanni ajjeese obboleettiitii ajjee jaartii fidata. Garuu ni beektaa yoo akkas yaanga ijoolleen san gaafa gurguddattee abbaa isii yoo paaspoortii biyya sana argatte abbaa isaanii fiduu hin danda'an du'ee jira wanta isaanii keessatti. Rakkoo akkasuma ifii dhufanii ilaalan malee fidachuu hin danda'an. Waan du'aatuyyuu waan akkanaatu osoo hin haasa'in bar inni yoo biyya kana jechuun biyaansi jaartima isaa sanaayyuu yoo fudhatee dhufee haga nuti asii baanutti jireenyuma isaanii dhuunfaa jaartii ofiitii waliinuu jiraachaa. Kazzaan ammoo haala nu mijeessee nuti biyya kana keessaa baane kun bar waan qallaalidha isuma garaa nutti jabaate maree bakka du'aatuyyuu osoo hin gahin ani bar inni yoo aarsaa kamuu kafalee dhufe ani masuulinnatiin hin fudhadha ishaaraa inni jedhu san irraa balleessuudhaaf shuur 100% an parsantii dhibba ittiin amana maaliifi kun dhimma ilmaan kiyyaa waan ta'eef ani wallahi yoo lubbuu kiyyallee ta'e ijoolleen kiyya bakka bareedaa deemtee qaraatii bareedaa na harkattee anillee yaala bareedaa argadhee ilmaan kiyya kanarra yoo jiraadhe anaaf waan guddaadha namni dhimma fuudha isaa sanitti aarii hin qabu aarii kanan itti qabu